humna gurguddoota biraa beeleeymattanii hin qaanfattanii. Biyyattan akka isa wanni takka hin jirtu wanni fuudha. Jiruun qaaloo ta'e uummanni fuufuu waan nyaatu dhabee jira. Duuba kanaafuu maaltu furmaata? Dhumuu barbaaddanii? Furmaata biraa qabaattan isinummaan kan naaga. Dhumtuu hunda waan dhuftanii asii waliin naa qabamtaniif hin jirtu. Mee amma isin yaaduu dadhabdaniiti halee namaa takka yoo baafattan qarshii meeqa taati? Haleen qaaliidha miliyoona afur. Mataatu siyyaasa malee halee takka silaa baafattanii isin hundi baay'ee takka guutuu isin nyaachifti. Halee namaa baafannee nyaachuu eenyu nu dhisa? Aboo sodaata akka keekitan irraa eegalla. Na dhaggeeffadhaa isin hundinuu. Namni nama takka qabdanii dhuftan jalqaba xiyyeeffannaan keessan doktora irratti haa ta'u. Isin hundinuu walii galtanii humna takkaan doktora ispeeshaala hospitaala san dalagu san. Hospitaala kam addanuu baasime? Waan namni isiniin jedhu qalbiin dhaggeeffadhaa dubbii biraa dhiisaati. Jalqaba doktortitti qabdanii efa fiddan booda Hambichaan qabee fiduu isaan dararta. akkas taatus bareedaadha. Isin ilmaan namaa ganda keessaa walii guuraa nu fida. Ilmaan ganda kanaa takka takkatti halee takka irraa baafannee takkaanaa jiraatanii. Halee takka gizee baafatan miliyoona afurii gurguramti. Miliyoonii lama keessanii. Nuti miliyoona lama yoo kan bakka kaayyanii qabna. Aboo rakkoon godinaati ammaan booda tijjaarummaadhaan waliin baane. Amma aduun dukkanaa jirti eegumsaaf namni lama naafaati kaan iyyatiyya duraa bada. Mee maallaqaa naaf Waan isin jadaleedanii fixxanii qe'ee haxoonni maal goona waan biraa rabshaa adii isaatii meeshaa kuduraaleen naa gabbaa isaatiin hanqeen xaraqee isin gadaa baastu waan akkanaa adii isaa isin lachuu wajjin baastanii akkasumaan baasnee deemnaa hin dhufan gabbaa isaatii hodho isiidhaafis kan irra addaa baasi. naa geessu siif hin kannu Intalli nama baxiraantanii akkam jettanii jettanii qarshiin dhibba nama lama googuu dadhabde an kannuuf hin kannuuf hoo intalli nama kuftanii akkam Dafi definiran ani zana rawat. maallaqa isittiin si kan irraa fudhadhu deemi. Ani sin nan kan itu manahan. Hoo intalli nama baxiraantanii akkam intalli irraa achi deemme Dia settin dia yo angara han itu barnot mana undak. hodho narraa qabi silaawa amaanaadha abbaa kiyyaa akkan sin godhuun qabu. Meeshaa isii gargaari hojii gabbaas. Mbas an dendo. አንዴ ሁለቴ ሶስቴ Arate አምስቴ ስድስቴ ሜቀ ሜቀ ጉተን afura butada. አይቦ እንጋው ካጋቦ ያንዶ ተኖ ለዴብስ እንደብስ ከነ ዴብስታ ወርነራፉ ካጋ እንጋው ነጋስ ወርነራፉ ወደመ ይምስቲን ወሪን ወደመ አይነቱ ፈተ እሲን ተፈድ ዋጋ ይረተሙ Isin hundaa'u yoon cicciree akkana wanna sanni beektaa misamii gubbaa akkana cicciree lafeeti san takka takkatti adda isin baasuuf addaan namaa miti. Ish! Ta'e isii ati morma akkasitti irraa murtee sana mormaa miti miila bakka meeqaan sirraa mummuruu ta'a. Isii akkasitti irraa murtee miilaa fi morma qaama keetiin si cicciruu ta'a. Maali dafii gabbeegaa hasee guddoo kun namaami. Maaliif ardiin maaliif na barbaadda? Maali khamaaliiti? Amma dubbii dhiisitii walii galtee si wajjin mallatteessuu barbaade.
Khamalit silaa walii galtee nati haasoo tuqu. Waan asii dhaabbannee haasoo inni miti baruu ganama diintii leellasi barbaada. Obboleessa waan caakkaa ganna geessu hunda qabu hoo qabi. Waraqaa tana mallatteessitee yoo fituu baatte eedanuu qabree bulta. Maali ammas waan akkana jaamu dhufe? Hayyaa maali khamaaliiti takkitti nama tana addanaa baasi. Hojii biraanii dhiiftee miindaanuu si'a kafala. Waan nuti jennee goota. Addanaa baasi haa lubbuu nutti hin guraarini. Nama nuti qopheessinee kaleessaa keessaa baasisiin jenne keessaa nu baafte. Maali taphni akkana awwaan akkanaan dalagu? Siimiyaa mallatteessitee yoo fituu baatte dhiigni kee dhiiga sareessita. Andimeeti meeshaa gargaaree dhufa galilaa kana nu badde. Ayyaa. Aboo laalbisi. Aboo joon xiqqoo warra adamsan jira. Haa dubbii ulfeessitanii miti hanqana haalatti nu gaafa baafti. Aboo dubbii walitti hin cirrannaati deemaa qabaas fida. Maal fuula keessoo leeydanii qabaa fidaan isiniin jeemi? Itti waddaa badduu naan eegi. Maali fadhii doo ati yoomii as guddatteef gubbaan akkana morma jalliftee nama laalta. Awwan adii saamee amma karaa galaatiin deeme. Karaa manaa maal deemtaa miti ajaja keenya osoo raawwanne eessa baaqetii deema. Qabamte.
Maal boo gowa maraataa dura fiida. Maraataa kana ciciisanii haalafa. Dhaabbadhu mee aanuu isiniin barbaadu jira. Maal jettu? Intala teessaniin mana kiraa mana biraa barbaadadhu jeeyinaa. Kana isitti himi kaa maal naan jettu? Dubbii biraa dhiisaatii baatiin tun gisee dhumtini baatanaa. Si odeessatanii. Deemti duraanuu amala hin qabdu. Dhaabbadhu ati asiin gadi hin deemin iyyaalootis hin dhiisan. Intalteen fayyaa hin qabdu ana haala dhiiraati bara. Deemii addee jedhan taattee. Seera har'aan tana waraqaa tana mallatteessitee fiduu baatte eedanuu qabrii bulta. Arrumaan tana hojii jalqabda. Akkam hojii maali? Halee baafte gaa sitti himne inni. Tiimee gaa ni irraanfatteensaa. Deemiitii meeshaa si barbaachisu fidadhu kottu. Achiin haftee dhiini kee dhiiga sarees ta'e beeki. Osoo nuti gandatti isin barbaadin isin asin nu barbaada dhufte akkam? Amma gizee qabni dubo anaan qabee jaamu si qabee jaamu. Aboo dubbii dhiisite haaleen akka mileena afurtaatti hin beektu. Duboree mileena lamaan nu gaabar. Mileena lamaan nu goota akka takka goranna fa. Aboo deem hin gorannu hin barbaadon. Addaan godhanna malee. Addaan hin gorannu lamaan naa hungeessu. Osoo michiyoon qabin maallaqaaf hin bololin. Niin bolola boo nu wajjin qabdu. Si wajjin hin qaba maal fidda? Osoo nuti walitti deddeeffannu michiyoon baafattii kaymee kanatti eegasonna.
Lubbuu keessaan baasina dhooytanii miidhina. Nagaa mana cinaa caccaalee aanaa qabee fidee bar. Aboos duranaa si garsiisee yoo magarteeti. Hara dalagaa nun jirtu miliyoona lamaan haboo atiif fudhata. Hamza, 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 Hamza. Dhaabini gaa. Bu'aa kana kaasaa jidduu nurraa baasaa. Aboo namittiin turte gaa. Akka namaa barni sodaachisaa. Osoo nuti jirru eenyu sodaatisun? Dhufte kunoo dhufte. Maal isaa nama tuffatta baallama kabajju? Xiqqashoon hin dhibaawe. Amma ififuu xabshiin nu dhoyte rakkannee jirra. Dafiitii keessaa baasii nu gurguri. Maaliin gurgura? Akka jazbaan godhatiin deddeebitee maaliif nu gaafatta? Halee keessaa baasii dafii nu gurguri. Maa babbareeda baasii gisee keessaa si jenne baasiga yookaan akka beeynutti keessaa baasuu dura eegalla. Hayyamee eenyurraa hin baasu? Mootila iji sin agartu. Halee nama du'e maal isinii goote? Yoo qiyyaa ati doktora sin se'u nama du'aa fayyaa addaan hin beektu. Tun bareedee kana godhatiin saabar. Amma dubbiin irra kuchisteeti kottu keessaa nu baasi. Sila asii tarukubu. Anaa miti hawwaata kan taane. Sheekha nama dhukkuba gaafatani. Miyyoonni dhukkubaa naaf fidee dhufeemi. Muciyyoo sirri dhukkubu jira. Akkami dhukkubettee nan gaafatu? Isiin himtus ati himtus rakkoon qabuuti hayyee maal taate? Sheekha miyyoon tuni galgala akkanuma kaatee fiiti. Guyyaa ogguma tokko hirriibaan kaatu. Ni rafti. Halkan abbaan fedhe lafatti qabu akkanuma kaatee deemti. Namaatu waatti godheensa mi'a adda baasinaaf. Muciyyoon ta'e tun akka taate. Amma galgala akkanuma lafaa kaateetuma ifaan ni jiraame gaaddidduu si lafa laaltee dheessiti. Namni waatti godheetii miti. Amma waan isin taate yeroo takka duuba laalti akkanuma fiidi halkan. Guyyaa immoo ol kaatee gaaddidduu si laaltu kanama waa namni itti godhe fakkaatti malee waatti hin goone ni rafti. Isin wallaanuudhaaf ani ofirraa nana feetan malee hin taane.
sina fayyinaa wajjin akkamis sina fayyina natti himi. Dura irratti sangaa guddaa gurraacha hamixiin jalan baane sangaan guututti qaamni isaa guututti gurraacha ta'uu qaba. Ammas lukkicha gurraacha. Sheekha sangaa guddaa gurraacha mixiin jalan baane hajjettu kana hogguufinne lukkicha wajjin siin nyaatamu miyyoota na nyaachimu. Saafacha yoomiin dura fixadhee miti. Sangaa qofa miti maallaqa illee yoo 500 fiddanii dhuftanii illee gaariidha. Yaa sheekha duban maal tana nuti? Maallaqaas 500 lukkicha tokkoo fi sangaa gurraachaas jette amma yaa sheekha si wallaan nu dhufne moo miyyootan wallaan nu dhufne? Anaafis miti siifis miti jaraaf kan nu deemne. Sheekha dubbiin tun addanaa ba'uu didde. Jarri ati jettu kuni haminaa galu didde. Aboo dubbii natti dheereessitee bar. Sheekni ana moosi. Si gabbaruun dhufne miyyoo kan wallaan ta'uu dhufne miyyoon wallaani haa. Amma dubbiin irraa dhiisi. Wallaansaaf dhufte moo waan biraatiif dhufte? Nuti immoo wallaansaaf dhufne ati wallaansa gaanuu kan haa. Ani si wallaan hunda qabu amma osoon jara keessanitti jamna khaana raayaa. Sheekha annaafuun galle atuu jara san immoo sheekha sa. Amma intala teessan fuutee haatiin irraa deemta mun deemta. Nuti sheekha jennee si dhufne malee sheeyni si qofaa miti nuti qaanes irraa deemna ati akka feete ta'e. أبشر هما هي خلتك كان جراتشون جنديسة hojii kiyya raawwadhe xumure amma deemuun ni danda'a? Eessa jirti wanni kana gurgurtee maallaqa fidee dhufta? Yaa rabbii kiyya na gargaara. Ka'ii deemiti haraman isaanii deemtee. Lubbuun keessanii jirtu. Aboodhamaa namni karee takkaa ni jiraataa bira. Hayyee akkasaati. Intala kamtuuf maraataa mana nuu fiddan. Miskiina barna waan nyaatu dhabe. Duuba fi funti mana karaa keessa jirraa fiddanii asuma cibsitani. Ana akkas hin danne eenyu qabeensi hojii mana fiti. Ni beela bar waan nyaatu kan inni fi gaggeessina. Yaaboo maraataadhaan saa yoo homa nyaatan kana nurraa oolte nagayaa'u waan nyaatu kannii fi gizee kiyyaa kara galaa nurraa deemu. Miskiina bar haanuma bira gadu. Maal jetti santanni taphatta amantamni kana ani sinuu nafa ku dadhabee nama biraarra naa dabaltani. Amma mee dubbii keedhii sitti dafi waan nyaatu kannii fi nurraa ofeesi. Eenyu seenaa. Maali maal haasa'amtan? Toora kadheetiin ganda keenya gandangamaati. Qoraan guruudha gaara keessa gabbu'eeti. Jetti yaalonni qabanii torbaan tokko haleena keessaa baafatanii nagan lakkisan. Maal isa maaluma haasa'iti? Namni kalee keessaa baasanii akkamitti deema? Halee takkana keessaa baasanii takkaan hin jiru. Ahaa. Namni kalee takkaan jiraachuu ni danda'a jechuudha. Tana isaanumaa jiruun dhageen. Akkamii gurguratanoo maaltu irraa bita? Haleen qaaliidha mileena afur gurguran. Isaanii jiruun dhageen. Dilma kana qaaliidha haleen dubaate immoo maal rakkattee maal haasa'amtee na bira dhufte? Mana keenya galuufi nooliidha. Nooluma bichaa yoo taate anuu siifin kannaanii galtaa'umaa hin yaadu. Haleen qaaliidha mileena afur gurguran. Haleen qaaliidha mileena afur gurguran. Hasna. Akottu mee gamana. Namichi kun dammaqee fayyaa qaba. Kuna karmachiisaa maal deemna? Amma na dhaga'aa isillachuu waan isin hin jiru. Uniformiin teessan isinirraa cufuramtee dhumte. Maallaqa baay'ee isinirra gahe. Mana karaatis maallaqa kafaluu dadhabne keessaa bahan hundachuu jiran. Kanaafuu furmaanni rubaa kana keessaa kalee bahan. Hayyaa maal haasa'iti? Halee namichaa akkamtu goone? Amma azaanu jira dubbii tirfiin haasawiniiti. Kaleen namaa qaaliidha miliyoona afuriiti. Osoo namni tokko nu dhageenye kalee tana baafannee hiyyummaa keessaa bahan. Gurbaan maraataa dhaame? Haleen nama maraattuu dhaame? Inta waan isin jiru na dhageeffadhu. Amma deemi ishee kayaa miidhawaatti goonee fayyisna. Sanboota kalee isaa gurguranne inni nuu fayyadame. Duba namni kalee keessaa baasanii lubbuun ni jiraata? Dubbii biraa dhiisiiti. Amma deemi ishee kadamaa wallaa kanaa sanatti yaanu.
Mee kadhu kubsate sun. Kunooti kan. Har'a inumaa maraataa darsa facaasan na yaamtani. Sheekha kottu ol dabali ta'a. Egaa meeshaa fidaa egaa meeshaa dawaatti tumnuu fi meeshaa itti qamaanuu fi waan itti hirkannus gaa fidaa egaa jechuudha. Dura qaqqamaanee egaa libaanatti itti buufanneeti itti ilaalla dawaa isaatiis. Egaa mooyee dawaa sitti caccafee nufi. Dura irratti deemaati gaa korbeessa takka fidaa du'aa irraa goona. Du'aa irraa godhu dura isa kana mee carqarraa kana irraa ciccirraatii fi deemaa fidaa mee waan irraa cirru. Nama takka nu ergi akka laaqanas nu fida. Kunoo gurbaa isinii bareeche egaa waan barbaachisu nu fida. Mee maal waa gooteef rifeensuma irraa cirtee malee. Nama na dubbii walitti hin cirini kanaa ol maal sii goon? Nuti akkana godhu qulqulleessituutti yaamne. Dika si yaamneef dawaatti godhii fayyisiif si yaamne. Gurbaa xuraawaa darasa fakkaatu san akkana bareecheetiin nama isinii fakkeessee bara. Tana yoo barbaachisaa ta'e nuti hin godhannu. Mucaa dubbii qabda asii ol fi wallaanadda. Imaani kottu mee gurbaa kana akkatti jiru laali. Maali? Gurbaan ajjeesuu gaheetiin dirqitti harkaa bahe. Biraan nutti hin dhiyaatin amma booda. Furganama namatti yaamneeti fudhanii ala nurraa gad darbanii. Kottu ammoo seenuu daagan nu cufi.